Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon Ameen. Garaa koo guutuudhaan sin galateeffadha yaa Waaqayyo. Gochaa dinqisiisaa naaf goote hundumaas nan hima. Faaruu Daawit faaruu 9 lakkoofsa 1. El Shaddai Adonai Ndagatamu almanke ajaiba odinke odese fitu kanke gutodo mahamannike tasuma hayuniratu bakka bokonna febani famasi targanu. El Shaddai Adonai Ndagatamu almanke ajaiba odinke odese fitu kanke gutodo mahamannike tasuma hayuniratu bakka bokonna febani famasi targanu. Bishani tati kata harabo urgisifte sabage Israele ati debu kambaste Petro sif kennite bultu balbala sahami namota fayyisuudhaaf wangeela kee labsaani. El Shaddai Adonai Ndagatamu almanke ajaiba odinke odese fitu kanke gutodo mahamannike tasuma hayuniratu bakka bokonna febani famasi targanu. Tullu Tabor irratti waaqummaa kee mul'iste duukaa bu'oota jitii sadan isaanii filatte raajii waaqummaa keetii arganii amananii atees waliin haasoftee fuula kees dhaabatanii. El Shaddai Adonai Ndagatamu almanke ajaiba odinke odese fitu kanke gutodo mahamannike tasuma hayuniratu bakka bokonna febani famasi targanu. Daawit faaruu isaatiin si galateeffateera. Abrahaamis ilma isaa aarsaa siif dhiyeesseera. Warreen si waaqessaniif mallattoo kee kennite. Daani'eliin kan baaste Mikaa'eliin ergite. El Shaddai Adonai Ndagatamu almanke ajaiba odinke odese fitu kanke gutodo mahamannike tasuma hayuniratu bakka bokonna febani famasi targanu. Tabbaa garaani irraat gooftaa kufaanni faamte cubbuu keenyaaf waaqa koo wanta hedduu nuuf taate Addaamii fi waan isii waadaa galte raawwatte humna waaqummaa keetii du'aas kan injifatte. El Shaddai Adonai Ndagatamu almanke ajaiba odinke odese fitu kanke
guutuudhuma manni kee tasuma hayyuu dirraatu bakka boqonnaa fi eebbaan ifaama sitti argannu Elshaaddaay Adonaayi hin daagatamu oolmaan kee ajaa'iba hojiin kee odeesseen fiitu kan kee guutuudhuma manni kee tasuma hayyuu dirraatu bakka boqonnaa fi eebbaan ifaama sitti argannu